Siree jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtootaa kiyya jaallatamuuf kabajamoo qophiiwwan adda ta'anii sararaanis qophii addaatii walitti deemneeti jirra. Dhiyeenya kana Awustiraaliyaa iddoo daawwannaadhaa kan ta'etti osoo Yihuudoonni ta'anii daawwannaa adda addaa gaggeessanii jiranii kan lammii Israa'el ta'an hedduu isaanii irratti tarkaanfii lolaa fudhatame. Achirratti immoo lolli baname kana keessattis immoo namni yeroo hedduudhaafis Yihudaan irraa shakkaadhaa turte tarkaanfii hamaa irratti isaan irratti fudhate. Kana keessattiinis immoo ilaalchisee mootummaan Israa'el yeroo ammaa duraatiif dhaamsa hedduudhaan dhaabee turee jira jechuudhaan dabarse. Mootummaa Awustiraaliyaatiif dhaamsa akkana jiru kanaan dabarsee ture. Lammiileen Israa'el yooniif deemanii gara Awustiraaliyaadhaa kan imalan taatee hin taanetu irratti hojjetama jechuudhaan dubbate. Dhumaa immoo inni fuula duraan akkana jechuudhaan dhaamsa kana dabarsee ture. Kana keessatti haaraan tan isinis waa hedduu takka gartanii waa hedduu takka bartan jedhii yaada. Akkana jechuun wayita inni dhaamsa kana dabarsee jirutti immoo guyyaan fi deeggartii lolli hamma iddoo isaan ta'anii waa daawwachaa jiranii irratti tarkaanfii irratti fudhatan. Kana keessatti immoo namni lubbuun isaa diinis musliima ta'e osoo kiristaana hin ta'in lola kana irraa namoota dhibba lakkaa'aman akka isaan hin duune irraa oolchee ture. Kanarrattiinis immoo lammiileen Israa'el kan jettu kan jedhaman nama 16 lubbuun isaanii dabartee turte achi keessatti. Wayita kana immoo mootummaan Israa'elis gaddaa fi hundaatti dhageenye ibsachaa ture. Namni immoo gadda kana irra namni akkaan namoonni kun hin dhumne tarkaanfii fudhatee qawwee namicha kanaa qabii akkuma viidiyoo irratti argitan kanatti irraa baraaree ture kuni nama musliimaa Ahmad Alahad nama jedhamu. Ahmad Alahad kun immoo ergaanii isaan jala tarkaanfii irraa baasee lubbuu isaanii baraare kana nama kanaaf pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama kabajamaa jechuun akkaan isa gammachiise. Garuutu immoo osoo tarkaanfii uummanni musliimaa irratti kan fudhatamu ta'e immoo Doonaald Tiraamp ni gammadee natti fakkaata. Dhaamsa kana ilaalchisee immoo mootummaan hedduun nama waan adda addaa dubbachaa jiran. Lola kana immoo namni Ahmad Alahad jedhamu kun immoo nama umurii 46 nama ture. Nama achi keessattis dhalatee achittis guddate. Garuu immoo inni lammii Awustiraaliyaati miti. Haadhi mana isaa garuu lammii Awustiraaliyaati turte. Namni kun dirqiidhaan qabee nama qawwee harkaa qabu qawwee harkaa fuudhee akkaaniif inni nama kana ajjeesee hin finne tarkaanfii guddaa irraa fudhate. Garuu lammiin Israa'el guyyaa saniitiif osoo horii yaalaa jiranii akkuma jedhatan kana